Kesan jiru. Rajijin qabu. Ilaanni kun isa fayyaa saarki waaqayyoo hodhesa originaalaa dhanni kun. Waaqayyoo waa baakati gamatu jijjiire. Waaqayyoo akka haaratti na hojjeteena akka haaratti lammaffaan dhaladhee jechuun danda'a. Ani Yesuus kan jedhamuun kiniinii liqimsee jedhaan. Otoat injire sila badera senanko sito nambufne naram fagane ulfadu gofta Yesus ko. Rajijito jirabe. Kolbay me. Rajijito jirabe. Rajiji. Rajiji. Mana yala takajerani. Yoom akkasii jechuun isaanii. Ji'a tokko opereeshinii ta'ee ba'eera. Eessa isaatu operaasyoonii ta'e? Garaa. Iddoon hodhaasaa bakka lamaan uraa ta'ee. Eeyu ture. Ofiisaaf hodhoo. Ofuma isaa urate. Rajiji isaatu maal ta'etti? Hojjaa dhaabee keessa baasanii. Keessan jiru? Jiru. Rajijiin qabu. Amma rajijiitu gala. Keessa badeera. Rajiji keessa dookteriin gateeramani? Injiru keessa baasanii gatanii. Dhiiga liitira shantu keessa waraabame. Keessa waraabame. Liitira shan dhiigiyyuu. Tortoraan. Rajiji gaafas keessa gatan argiteetta? Ani immoo operaasyoonii ta'e hin jiran. Ofin beektooti. Gaafa rajiji gatan sitti agarsiisa dookterii? Baasne keessa naan jedhan malee natti hin argisiisu. Keessa baafnee ganneedhaan? Baasne irra naan jedhanii. Keessa rajiji. Rajiji haaraa galaam. Kuniin in urate? In urate asitti urate. Eeyu ture? Ofumaa furate. Ofumaan urate? Afaan baasee? In deemtu dandeesse? Baay'een deemee. Arran ka'ee dhufee Yohaanas dhufuudhumaaf. Eessa biyyi kee? Dhaloonni koo Amboodha. Biyyiti jiraattu? Asuma. Eessarta gaa gooftaa koo kan rajiji haaraa qabdu. Magaasila kee keessa rajiji haaraa too jira. Maqaa keef galatan galcha gooftaa koo. Dhoksaa garaa koo eenyuyyuun beeku seera. Kanaaf sin faarsaa maqaa kinjeja si kanaaf caalee hundarraa. Otoat injire sila badera senanko sito nambufne naram fagane ulfadu gofta Yesus ko. Might! Attamitti garaan nama pilaastiriidhaan qabama. Akka jedhee boo'ee gidduudhaan geddaa dafinoo darbe. Wayyoo haati manaa koo ulfaa. Mucaa kootu nan arginan du'aa jedhe. Maal jedhe? Du'a lammataan du'a mucaa koo doon jedhe. Yoo mucaan koo dee mucaan kun dhalate guddisii. Anutu nan arginan du'aa. Ati guddisi jabaadhu. Jedhee nagaa dhaammate dafinoo darbee naan jedhe gooftaan. Yeroon amma ciisu. Kun milikkita kana maaliif natti himte jennaan gooftaan akkas jedhee harki koo inni mismaarri keessa ba'ee dhufeeraaf naan jedhe. Akka jedhe nagaa sitti dhaammate. Du'a lammataan najjeestaa yaa Waaqayyo mucaa koo duujaa hin arginan du'a baqqaadhe. Har'a Yesuus akkanaan jedhe andu'eeraa fi godaannis isaatu mul'atin naan jedha gooftaan rajiji haaraan gashaa naan jedha. Gooftaan akkas jedhe mucaa dhalattu kana baatee taa'ee dhungatee maqaan mucaa isaatii seenaadha. Ani seenaa koo jijjiirame seenaa jedha Yesuus. Ol kaasaa
Rajijiin galeera jedha gooftaan. Harka lamaan qabaa. Harka lamaan qabaa. Gaddeeffadhu wayyaa gaddeemi qaxxee deemu ol jedhi. Zanaa deemi. Galata fidaa Waaqayyoof. Hallelujah. Inna nabdi godhe gurradhe tigale michuna gowomse Otoni nambisi noksa ko timades ija ko na jamse Ichiti ko dinka waltajiti basi Aman gara nama Gafi koto konde bitilate Nata sisi nama Olma gara kora kau Amman dubbaddu rajala Simmale no namantau Ayyanni ke unda jala Salbina kotu egani Ulbina ko argisiste Jabaddu sif jira jette Onim lubbu ko Kesan jiru. Rajijiin qabu. Olma garan ko lakkao Amman dubbaddu rajala Simmale no namantau Ayyanni ke unda jala Harka rukutaatiin salbina kotu egani Ulfina ko argisiste Jabaddu sif jira jetteetu Onim lubbu ko fayyiste Hallelujah! Gaadati har'a kooti gaadati borii koofisi gaadati galgala koo Harka keessa lol kaasaa. Nagaa kooti. Dhugaa. Nagaa kooti. Rajijii galee. Galeera. Maal sitti fakkaata? Ana akka Waaqayyoo eessa jira? Ana akka Waaqayyoo eessa jira? Ana akka isaan jiru. Waan wanta kun jiru. Homtuun jiru. Dhugaa Waaqayyoo. Dhugaa. Minaan nyaadheen beeku wannoodhaan kenneettoodhaan an jiraadha. Kenneettoo maan? Wannoo cimmaaqii. Cimmaaqii. Baabbii? Nagaan siif haa ta'u. Nagaa. Ameen. Abbaan koo fayyee. Abbaan koo fayyi. Asile abbaan koo Abbaan koo naa fayyeeraa. na fayyeera. Na galateeffadha. Waaqayyo waa abbaa kootii gammachuu jijjiire. Seenaan hin dhalatte dhimee? Seenaan hin garatte. Abbaan koo sin baata seenaa. Abbaan koo sin baata seenaa. Tukur Ambassaatti giseen operaasiyoonuu jiru seenu haadha manaatiyyaa fi waaqa bichaan na bira jira. Namni takkittiin hin jiru. Yoon du'ellee akkamitti na fuutee galti yaa Waaqayyoon jedhe. Yoon asitti du'e akkamitti na fuutee galti gaa. Ishiin kophaa ishii jirti. Akkamitti na fuutee galti. Kophaa jirti bakka anaaf waaqa bichaa. Achumaan gisee isaan maadanzajaa natti godhuudha jedhan. Yaa Waaqayyoo. Akka hojii koo doon taane akka jaalala keetii lubbuu koo adaraa jedhee tanan operaasiyoonii seene. Operaasiyoonii seente? Doktoroonni hundi boo'ichatti taa'an kanaan booddee. Doktoroonni hundi hin boo'ani. Hin boo'an? Ani akkana hin danda'an. Garaan koo ta'e amma nagahee dhoowudha. Rajiijii keessaa baasan? Rajiijii fi dhiiga leetira 5. Leetira 5? Tortoraa. Tortoraa? Oge. Rajijiin galeera. Fayyaa margannee waldaa dhufuun fayyaa argannee. Abbaan kee fayyee gammadee taaree? Sii fayyaa abbaa kee agartee kunoo? Attam ta'e amma? Hin fayyi. Hin fayyamne? Akka itti marmime? Itti marmi. Maqaan koo Magarsaa Kumsaan jedhama. Magaalaa Bishooftuu kanumaan dhufe.
waaqayyo maal siif godhee waa'ee maalii akkanatti dhugaa baatu? Waaqayyo akka haaratti na hojjeteena akka haaratti lammaffaan dhaladhee jechuun danda'a. Waggaa lamaafaan dhukkubsadhee dhibeen kiyyeen argamne dhibeen kee kana coggaara dhuuzim jedhanii qoricha natti guuru ture. Dhibeen kee boodarra rajijii jedhanii rajijiin kee hojii dhaabeera sirumoo rajijiin kee hojjetu naan jedhanii kara Xuqur Ambassaatti riifar na godhanii Xuqur Ambassaan operaasyoonii godhee na baase. Eegabee ji'a tokkoon booddee anani hodhaan operaasyoonii suniin hiikkatee achuma doktariidha bilbilaan qilleensi seenan hin duuta naan jedhanii hin duuta bakka nama baay'eetu hin duuta naan jedhanii bakka hin duuta malee namni fayyita naan jedhu hin jiru. Achumaanan as dhufeen maal taate naan jedhanii raajini akkaatti rajijii kiyyanna dhukkubaa rajijiin hojiidha ala taate siruma baasanii gataniiru hin jedheen. Waaqayyo rajijii haaraa sii galcheera. Atiin duutettee bu'aa jirta maatii keetiif boossa garaa kan dhalattuyyuu gana argitee guddistanaan jedhanii waadaa galanii asumatti isaan booddee ani fayyaan argadhe baay'ee rakkachaa ture waggaa lamaafaan rakkachaa ture. Eegasii gaafas zayitii fudhadhee galee tanan bakka madaa kiyya sanitti diddibaa ture. Madaan kiyya wal qabachuu qabe. Amma dhibee sanirraa bilisa ba'ee fayyaa argadhe kan waadaa galameef kunoo daa'ima argadheera jedhe. Harka keessa walitti buusaatii gooftaaf galata guddaa dhiyeessaa. Wodhaa pilaasterii gurraacha pilaasterii sanaan laxxafee dhufe akka qilleessi hin seenne waan naan jedhanii bakka banamaadhuma ta'eetuman dhufe bakka as bakka kana banaadha bakka madaan kiyya akkanatti banameera bakka lamaan banaadha. Bakka lammaniin iyyuu banaadha. Pilaasteriidhaan qabsiifattee dhufte yeroo namni waaqayyoo sii kadhatanii jedhan deebitee irratti hodhisiifatteetta gara mana yaalaatti. Lakki hin deemne bakka isaan booda waaqayyoo qaba andu'a doktorii 8tu na yaalaa ture. Doktorii 8 biratti kan waaqayyoon na gargaaree asiin nagee immoo amma immoo bakka kanatti eegan dhufee naa karatame ani hinduu afoon duratti kanan biraayyuu ganaan arga jedhee tana tasfaa godhadhe isaan booddee nan fayyeeku. Minaan hin nyaadhu minaan irraa qaatan addaan bahee bishaanan dhugaa muuqii kana mooqanii naa kennu innu hin ba'a qorrisiisee dhugaa daqiiqaa 5 tur bakka na keessa hin ba'a ture. Baay'ee dhabbadhee baay'ee rakkachaan ture baay'ee eegan gaafa dhufee bakka kanatti naa karatanii rakkina guddaarra ture bakka gazaba kootti nafne yookaan duune bakka jidduutti baay'ee seexanni naan taphachaa turte. Tole waggaa lamman amma dhukkubsachaa turte sanatti gara mana yaalaa deemaa turteetta. Mana yaalaatti qarshii hangamii baaftee? Inni baay'eedha. Amma anasii malee an Xuqur Ambassaatti baasee 200 oli. Baay'ee dhiphachuudha bakka baay'eedhuma. Isniyyuu kan qorichaa maleedha. Kan qorichaa kan tiraanspoortii maleedha 200 oli. Inni yoo doone waan jedhin isaanuu waan nyaadhu sun natti ta'u bakka gajjedheen deema akkaatti gajjedheen gugguufa deema ture. Maqaan koo Gannatiin jedhama. Asuma Bishooftuurraan dhufee waan dhugaa baanu waa'ee abbaa warraa kooti. Baay'ee dhukkubsatayyuu baay'ee akkanan jedhamu ka dhukkubni isaa nyaatu wanni nyaatuun sifaa ufii hin ba'aa hoo nyaates kan nyaatu bulluqadha ajjaa danfisee fin kennaa isa dhugaa achiin riifar jedhamnee gara Xuqur Ambassaatti deemnee Xuqur Ambassaa achi geenyee rajijjiin hojiidhaan alaa liitira 5 keessa waraaban dhiigni garaa keessatti dhagannammaa jiradhaniini isa baasanii fi dhufnee ji'ayyuun guunnee madaansaa iddoo lamaan gadhiise wal afaan banee garaansaa keessi mul'ata. Baay'ee rifadhe guyyaansaa gaafa hojjaa duraati waanuma dubbannu wallaallee achi booda akkam taana kaajoo jennee osuma isa wajjiniin haasofnu gaafa roobii kara kanatti dhufnee gaafa dhufnu pilaasterii elektirikiin ittiin qabsiifamu gurraacha sanaan madaasaa jala wanni kaa'een isaan qabsiisnee fi dhufnee as dhufnee iddoo kanatti lafa kanatti waaqayyoo nu gargaaree raajiin nuuf kadhatanii iddoo kanatti waaqayyoo bilisa nu baasee waan baay'ee irraa fayyinee waan baay'eetu nu milkaa'ee ergasii gooftaan nu gargaaree gargaarsa isaatiin irra geenyee waaqayyoo nuuf galateeffadhaa. Harka keessa walitti buusaati waan salphaa miti iyyaa ililchaati gooftaa galateeffadhaa.
seenaa baay'ee argiteetta mucaan kun dubaradha seenaa hidhi maqaa ishee moggaasinaan jedhanii kunoo seenaa taate isheenis seenaadha fidee dhufeeraan jedhe. Harka keessa walitti buusaati nama hinduu jedhame gaafa sana namni waaqayyoo sagalee raajitiin daa'ima kee ijaan argita maqaan mucaa keetii seenaa jedhanii dubbatanii kun seenaadha. Harka keessa walitti buusaa gooftaaf iyyaa ililcha. Haleluuyaa. Dheengaddaa akka tasaa dhiigni kee ol ka'uu danda'a. Rajijiin waa'ee isaat hojjetti waa'ee sukkaaraa maalidha jedhaniit akka tasaa dheengaddan kaleessa malee dheengaddan naqee dhaqnaan ati noormaalidha dhibeedhuma tabaalayyuu hin qabdu noormaalidha fayyite noormaalidha naan jedhan. Kana ofiinuma keessaniin kan isin akkas godhaa waan nama jechisiisuu hin qabu kun. Akkasu ta'a wanta nama jechisiisuu hin qabu kun isa achirratti ilaalaa turtanidha inni kun immoo laa kunoo ilaanni kun isa fayyaa isa harki waaqayyoo hodhe isa urjinaalaadha inni kun. Namoonni bira hojjechaa tures hojii gizeen gaafadhu ani amma ijaan dhufee toosii arguutti nama nuno namni naan jedhu jira. Maaluma argatteetuma fayyite namni naan jedhu jira. Ani Yesuus kan jedhamuun kiniinii liqimse jedhaan. Yesuus kan jedhamu kiniinii liqimse Yesuusii warri liqimsanii fayyu. Yeroo sanitti baay'ee dhiphina ture dhiigayyuu dhiiga nama 11 fudhadhe bakka doktoroonni garraamanii dhiiga nama 11 fudhadhe akka haaratti gooftaan na hojjete bakka akka haaratti na dhiigeet deebisee na hojjete lammaffaan dhaladhe. Yaa nama hin dogongorin fayyinnas jira. Waaqayyo malee miliyeenarayyuu amma feetoo birrii qabaatte birriin si fayyisu kootta sittiin fayyitaa kana anarratti baradhu ani barsiisaa keenta anarratti baradhu koottu fayyin jedhaan. Dhaamsin ani qabu warroonni na gargaaran hundinuu gooftaan sinaa eebbisuun jedha keessattuu immoo gaafas idduma kana otoo teenyu anillee argine iddoo tokko hin teenye namni wayii jabaadhu gooftaa si fayyisa jedhee qarshii 2,000 harka isaatti kenneera. Faayinaansii keenyallee gooftatu beeka malee nuti hin beeknu namoota nu sassaabee akkasitti fayye malee qarshii tokkitti illee hin qabnu waan tokko hin qabnu akkasitti namni sun qarshii 2,000 harka isaa kaa'ee gooftaan bara kee haa eebbisu eebbifami jechuun barbaada. Raajiidhaanis gooftaan ammas dabalee mul'ata isaa dachaadhaan siniif haa kennu gooftaan sinaa eebbisu jechuun barbaada.